galata haaraa waaqayyoof laannaa Yooyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamu nageenya jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha egaa guyyaa irraa kana oduu baay'ee nama gaddisiisu tokko qabannee gara keessan dhufne jechaadha. Obboleessa keenya asirratti argaa jirtan kana maqaan isaa qabsoo beekama adda bilisummaa waraana waboo kan ture jechaadha. Karaa nagayaa harka kennatee galee jechaadha obboleessi keenya kuni. Karaa nagaa erga kennatee harka galee ji'oota muraasa garuu immoo kan ajjeefame guyyaa kaleessa sababoota itti guuranii mana hidhaa gashanii achi gadi baasanii ajjeesan jechaadha. Kana kan raawwate waraana mootummaa yookiin qaama nageenya mootummaa jala hojjetanidha jechaadha. Egaa akkuma beekamu obboleessi keenya kun baay'ee mucaa daa'ima ganaa lafaa dhufaadha. Ganaa nama nyaatee hin quufne, gana nama fiigee hin quufne, nama egeree biyyaatiif illee waa buusa jedhanii abdatanidha. Mucaa baay'ee cimaadha. Egaa akkuma beekamu waa'een obboleessa keenya kanaan wal qabatee warroota waraana bilisummaa keessaa karaa nagahaatiin galaa jedhamanii yaamaman keessaa eenyutu jirame ijoollee yeroo sanna karaa nagaa harka kennatanii galan eessa jiru ammaaf namni beeku jira hin jiru maal keessa jiru hin beeynu ijoollee kana karaa nagaa galaa jedhanii erga jarri harka kennatanii karaa nagaa dhiisaniitiin ajjecha akkasii fokkisaa kana irratti raawwachuun baay'ee gadi da'antummaa yookiin of booddee hagana hunda akkamitti garaa walitti jabaana nuti dhaloota fi saba kanaa qaban mul'isa jechaadha. Maaliif namni tokko osoo si jalatti dheeffame yookiin harka sifti kennatee erga jedhee hin ajjeefamu jechaadha. Nageenya barbaanna abbootiin karaa nagaa galaa haawonni keenya booyin jedhee mucaan kun galee beektani. Ishii qaamni waraana bilisummaa kana karaa nagaa warra kennate warra nageenyi hin barbaanne warra mootummaa jala jiru isaanii jechaadha. Warri miskiina kana nyaate mucaa caaluu kana jaalaa caaluu kana maqaasaa qabsoo jaalaa caaluu hundeessaa hundeessan jedhe haa caaluu hundeessatti maqaan nafii gadhiifama. Maqaan isaa qabsoo jaalaa caaluu jedhamuudhaan kan beekamu obboleessa keenya kana galaafatan jechaadha. Kana kan raawwate waraana mootummaati. Waraanni mootummaa kun ani garuu akkuma riippaabilika Itoophiyaatittuu gaafiin qabu keessa tokko waraana mootummaas haa ta'u sabuma kan waraanuma kamiyyuu haa ta'u jechaadha. Lubbuun namaa Itoophiyaa keessatti akkanatti akkamitti gatii dhabde? Gatii akkamitti dhabde bar? Itoophiyaa keessatti biqiltuu dhaabanii biqiltuu kunuunsaa jiranii biqiltoota bishaan obaasanii ashaara magariisa jedhan lubbuu namaa hoo ashaaraan bakka obaasaa wanni godhu hin jiru. Lubbuu namaa malee biyyi takka miidhaddu. Lubbuu namaa maaf gatii dhabde biyya keenya keessatti? Maaf ajjeefama dargaggoonni? Maaf karaatti cita kichuun lafaa dhufa? Maaf ajjeefama maanguddoon biyya gorsu? Guyyaa lama guyyaa sadi dubbattanii hin callisina. Mootummaan furmaata isa dhumaa kaa'uu qaba ummataaf. Maaliif namni kun erga harka kennate qawwee hiikkate karaa nagaa erga galee ajjeefamuunsaa maaliif barbaachise? Ishii warri bosona jiru hoo kootta galaa yoo jedhan amma akkamitti amananii nageenya kana buusuu danda'u? Akkamitti amananii harka kennatanii galuu danda'u? Kanatu jira sila kino. Eessatti galure? Qaamni hidhatee bosona jiru amma karaa nagaa galaa yoo jenne mee ija kamiin karaa nagaa galuu yaadu? Ka ajjeesaa jiru mootummaadha. Indee maaliif harka erga kennatanii akkamitti ajjeefama? Namni kun nageenya erga barbaade erga harka kennate dhugaa baay'ee garaawwan na nyaate mucaa kana harmeessaa sababa isaati jettee of ajjeeste jechaa jira. Waan nama gaddisiisu keessa jechaadha. Maaf akkasitti gadi buune? Maaf akkasitti ilaalcha xiqqaa kana walirratti yaadna nuti obbolaan ilmaan haadha tokko ilmaan saba tokko namni mana tokko ijaaru citaa walisaamu jedha Oromoon gaafa mammaako. Egaa mana tokko ijaaraa jirtan isin hunduu Oromiyaadhaaf isin hunduu biyya Itoophiyaatiif isin hunduu biyya keessaniif aarsaa yookiin aarsaa kafaltan jechaadha. Kanaafuu maaliif biyya keessanii erga aarsaa kafaltanii erga biyya keessaniif jiraattanii maaf wal ajjeestu? Wal ajjeechaan maaltu fide? Namni kun maal godhe erga harka kennatee fuudhanii mana hidhaa galchuun maaliif? Mana hidhaatti gadi baasanii ajjeesunoo? Qooyi akkamitti yaadaa jirtan? Lubbuun namaatu bar atillee biyya lafaa kanarratti naftu warri har'a kana raawwattu warra har'a namarratti dhukaastee lubbuu namaa balleessaa jirtan kun hundi keessanuyyuu guyyaan keessan eeggatameetuma jira. Isinillee guyyaa biraa deemtan hin beektan. Biyyi lafaa darabaadha. Anis atis namni boolla jala hin galle hin jiru. Dhuga namni awwaala keessa hin galle hin jiru. Hunduu hin jiru. Kan awwaala keessa hin galle yoo jiraate waaqayyo jiraata gooftaa bara bara Yesus Kristos qofaadha.
malee namni biyya lafaa namni foon uffatee jiru kun hunduyyuu afarii keessa galuun keessanii nafu. Biyya uffachuun keessanii nafu garuu murtoo keessan guyyaadhumaa san ka'a. Maal deebisture kije namoota meeqa amilee karaadha kuttanii dhaloota meeqa kichuutti hambistanii dhaloota meeqa luka malee gootanii dhaloota meeqa harka malee gootanii dhaloota meeqa abbaa ilmoo haadha abbaa malee hambistanii dhaloota meeqa haadha ilmoo malee hambistanii boochisanii haadha hiyyeessaa gadoochisanii seenaan kun yoomuu sin gaafata. Biyya lafaa bichaatti seenaa gaafatamuu samiittillee jirti. Lubbuun ta'ee haga tar'a nama cinqitee haga nama dararte kana akka cinqamtu yookiin akka dararamtu hin irraanfati siin jedha. So namoonni aangoo biyya lafaa irratti qaban bifa kanaayyoo nama dararan bifa kanaayyoo namoota dhiphisan aangoon biyya lafaa kun sobduudha beektanii har'a lubbuu namaatiin lubbuu nama meeqa dhabne Itoophiyaa keessatti daa'imman meeqa ajjeesanii daa'imman meeqa harka irraa muranii daa'imman meeqa luka irraa muranii daa'imman meeqa hanqin hir'ina qaamaa godhanii abbaa meeqa luka dhabee haadha meeqa bineensa nyaachisan ajjeesanii bara kana keessa moo baay'eetaas garuu ani waa'ee waasiniin jedhu ani beeku garuu namoonni nageenya barbaannaa nageenya nu haabuu jecha qaama mootummaa jala hidhatanii dawoo godhatanii uummata nagaa barbaadu galee ajjeesan kuni sirrii miti bataami dogoggora cimaadha akkamitti ajjeesu mucaa kana maaf ajjeesu erga harka kennate erga nageenyaan galee inde warri kunu akkamitti amanee akka galu beektu galan kana booddee maaliif hin amanan ka amantiin hin jiru hinoo galeen ajjeefamaa hin hidhamanii mana hidhaa tursiisan ichi gadi baasan ajjeesan namni tokko amma yakkamaan tokko silaa nama ajjeeseetu adda baabaa irratti kennuudhaan ajjeesa maal fiddan jedhee dhaadatuyyuu hin hidhani nama ajjeese haadha manaa isaa ajjeese nama beekan jecha badii akkasiitu kan raawwatee hidhaattiin dhiyeessanii seera jala hin gashani nama nagaa barbaadee karaa nagaa ajjeechaan barbaadu lolan barbaadu jedhee qawwee hiikkatee harka kennatee gale maaf ajjeesu mee deebinuu deebisa warri faarsee bulaa tokkoffaa kaleessa gaafa warri wabontuni bosonaan galtu shaneeni hanna bosona galtee shaneen haadha Oromoo boochisaa jirti shaneen akkana godhaa jirti jedhanii gaafa duraa kan wanni jechaa ture isaani. Ishi shaneen tun immoo bosonaan barbaannu nageenya barbaannaa karaa nagaa mootummaa waamicha erganuu godhe jedhanii warri harka kennate yoo bifa kanaan ajjeefame akkamitti amananii galuree warri hafe warri bosonatti hafe akkamitti harka kennachuu barbaada akkamitti haadha Oromooti nageenyi bu'a akkamitti mimmaan hiyyeessaa haqama. Eessani inde aanguuf jettanii bar lubbuu namaa wareegaa meeqa qaalee meeqa balleessaa jirtu aangoo kana baratillee irran turtu hammuma fedhe yoo ture aangoodhaa fi harmee dubartii jiguun nafuu jedhan akkasuma dhugaan jirtus kanuma haguma feete biyya lafaa kanarratti aangoo qabaattu ati borus duuni kee nafu har'a warri nama ajjeestu boru atis duuni kee hinafu atis biyyee jala namni hin galle hin jiru biyya lafaa kanarratti namni biyyee jala hin garre waaqa qofa jechaadha. Jaalattus jibbitus dhugaan kanuma warri har'a nama ajjeeftan boruun jirtan isinis boruma duutu warri kaleessa nama ajjeesaa turan hin jiran har'a du'aniiru argitan amma fakkeenya sirnoota darban sirnoota mootummoota darban hundi isaaniitu hin jiran du'an sirna akka Haayilee Sillaasee akka Minilikii sirna Yaadigii Raastafarii akkasumas Teediroos sirnoonni darbi hundumee kufeeran jiru Itoophiyaa keessatti kufaniiru baqa. Aangoon isaanii haganuma warri isaan deeggaraa tures kinu wajjumaan kufe ayishii har'a hoo biyyi tun gara dhaloota fuulduraati inoo dhaloota karaarraa kutaa jirtanii dhaloota karaatti hambisaa jirtanii ajjeesaa jirtanii ilma hiyyeessaa waraanatti ergitanii ficcisiisaa jirtanii kan harka kennatee nagaan gales immoo ajjeesaa jirtan jechaadha. Inna biyyi akkamitti nageenyi dhufa akkamitti bimmaan harmee dhaabooyi dhaabbata akkamitti harmeen bimmaa dhiiste dhiiga bo'aa jirti harmeen mucaa kana isaa jecha lubbuu ofii of baaste jedhan inde garaa dhalaati bar ilma ishee ajjeesanii harmeen ilma lubbuu ofii baasu miti waan ofeete gochuu dandeetti garaa dhale nama san odoo beekte ciccirtee nyaachuu barbaaddi inde ati kan nama ajjeeste sun jechuudha abbaan mucaa kanatti tokko si ajjeese sun halkan eeggatee mana ajjeese jedhanii abbichi isatti tokkoste ajjeese sun ati hilliina qabda amma dhuguma jiraattee deemuu barbaaddeti kaayyoo qabda dhuguma ati mana keetii yaadda dhuguma ilmaan keetii yaadda dhuguma harmee keetii yaadda dhuguma jaalala biyya kanaaf jiraatta erga jaalala biyyaatiif jiraattanii nama biyya kanan booreessuu nageenya biyya kanaan eeskisa jedhee karaa nagaatiin harka kennatee gale maaltu barbaachise ajjeesu maaliif barbaachise maaf wal ajjeefne maal wal balleessine bu'aan ajjeecha maal kadu'e nu gala
akkama jiru biyya tanattis kuudhaafii miti lubbuu namoota nagaatis kuudhaafii miti warri hidhattan ishii nama nagaa barbaade maaf ajjees ture maaf harka kennateedhamoo maaf ajjeesamame namni kun Itoophiyaan garam akka deemaa jirtu ani hin beeku dhugaa bexaam ina ajaa'iba yeroo baay'ee ilaale taazabe inde nagaa barbaadna jecha nageenya balleessuun sirrii miti haati Oromoo mimmaa dhiiste dhiiga bu'aa jirti harkan kennan nu jedhu bakka warri amma karaa bosona jiranillee karaa nagaan gallu jedhan akkanumatti itti fufnaa galubbuun jiru kanuma ka eessatti galu waraa nagaa biyya kamitti galu lafa kamitti galu silaakinoo abbuma argasitti tokko see akka inoo biyya keenyatti bofa mataadha hani ajjeesa san akkasumatti namallee mataadhaan ajjeesa jira abbuma argasi ajjeesa si bira darba biyya seerri jirti jedhame keessa maqaa seeraa dhahataa hidhataa mootummaa ta'a bifa kana hidhataa mootummaa waan xiqqaa godhe maa bara darbe haadha fabbaa teechisee daa'ima fuulduratti tokko see ajjeesaa ture haadha bira daa'ima gadi fuudhanii kan bakkee geessanii ajjeesaa turan hidhataa mootummaa ta'anii jechuudha makalaakayaan maaliif gara jabeenya akkasii maali biyya kanatti suufimi saba kanatti suufimi ishii erga akkas ta'e dhaloota lafaa dhufu tarakkaabii biyya warra bor biyya sana bushuu fudhatu akkamitti ajjeestan tokkoftanii gadi haastanii boru isinis hin duutu harka har'a tokko se kun boru sitti tokkofamee du'uu dandeessaa akkamitti ilma hiyyeessaa akkasiin manaa gadi guurtanii ajjeeftu isin dhiisaa waan lakki ta'a aangoo boru darbuu jettanii ilmaan hiyyeessaa fixinaa bexaam nama jibbisiistu bakka sirni kun dhugaa ammallee akkanumatti waggaa 5 hafe kana ajjeechuma uummata itti fufaa duuni uummata akkanumatti itti fufaa gudiidha